Akkam jirtu nagaa keessanii daawwattoonni OP Channel Itoophiyaa bakka isin jirtan maratti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha kun qo'annaa macaafa qulqulluu kan OP Channel Itoophiyaan isiniif qophaa'e torbaniin isiniif dhiyaatudha. Mariisisaan sagantaa qo'annaa macaafa qulqulluu ani Fayyeraa Mulunaan jedhama. Hirmaattonni sagantaa qo'annaa macaafa qulqulluu oddoo kanatti argamanii jiran maqaa isaaniin isin beeksisa. Ana maddiitti kan argamtee jirtu obboleettii keenya Sister Annanii Bal'inaa jedhamti. Obboleessi keenya immoo obboleettii keenya Annaniitti aanee kan jiru Barsiisaa Masarat Amansiisaa jedhama. Isatti aanee kan jiru immoo obboleessa keenya Malkaamuu Toliinaa jedhama. Asumaan carraa kanatti fayyadamee baga nagaan dhuftanii isiniin jechuun barbaada. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Amma kallattiidhumaan gara qo'annaa macaafa qulqulluu keenyaatti ni galla. Qo'annaa macaafa qulqulluu keenyaa osoo hin jalqabiin dursa garuu hafuurri qulqulluun hunduma keenyatti akka dubbatuuf, akka nu barsiisuuf, akka nu hubachiisuuf, akka nu qajeelchuuf obboleettiin keenya Sister Annaniin kadhataa nuuf gooti. Hundumti keessan bakka jirtan teessanii karaa hundumaan nu wajjiniin akka taatan abdii guddaa qabna. Amma yeroo kadhannaati. Maqaa keetiif galata addaa dhiyeessinaa, ololsi qabnaa, si eebbifnaa, si jajanna Waaqa keenya. Gaarummaa kee, gochaa kee, arjummaa kee hundumaaf bara baraan maqaan kee ulfaatu. Ameen. Barruu kee irratti nu baattee bakka turtii keenya hundumaatti nu wajjiniin taatee karaa keenya irratti nu gargaartee jiraachuu keenyaafis haala mijeessitee kunoo dhugaa sagalee dubbii keetii hubannee namoota akka hubachiisnuuf carraa waan nu laatteef bara baraan eebbifame. Ameen. Amma sa'aatii kana immoo dura keetti dhiyaannee jirra. Sa'aatii kana barsiisaa keenya isa dhugaa taatee dura keenya dhaabbattee akka nutti dubbattu, akka nu tajaajiltu adaraa jaalala kee haa ta'u. Ameen. Sabni kee yommuu yaa Waaqayyoo dubbii sagalee keetii dhaggeeffatutti, yommuu baratutti, gurra hubatu, qalbii hubatu saba keetiif akka laattuuf adaraa jaalala kee haa ta'u. Ameen. Namni hundumtuu ergicha dhaggeeffatee hubatee ittiin qalbii jijjiirratee mootummaa kee dhaaluu akka danda'uuf ayyaana kee nuuf baay'isi. Ameen. Sagantaa iddoo kanatti qabaan hundumaa keessatti argamee nu geggeessi raawwanne galataaf nu dhaabe maqaa Yesuusiin. Ameen. Waaqayyo guddaa si eebbisu obboleettii keenya Annanii siin jechuun barbaada. Egaa daawwattoonni keenya bakka isin jirtan maratti hafuurri qulqulluun hubannaa gaarii akka isiniif kennu abdii guddaa qabna. Mata dureen keenya har'aa jireenyaa fi du'a kan jedhudha. Torban darbees waa'ee waldaa Filiiphiyoosiif Phaawulos ergaawwan garaagaraa akka inni barreessaa turee fi hir'ina isaan qaban akkasumas jabeenya isaan qabaniif isaan jajjabeessaa, hir'ina isaaniif immoo isaan gorsaa akka turee fi akkasumas immoo nuti immoo sanarraa maal akka barannu wajjin qo'achaa turreerra. Har'a immoo mata dureen nuti wajjin ilaallu jireenyaa fi du'a mata duree jedhudha. Jireenyaa fi du'a mata duree jedhu keessatti namni jireenya ni barbaada, du'a immoo hin barbaadu. Kanaaf jireenya dhala namaa keessatti wanti baay'een sodaachisan du'adha. Wanti baay'ee namni hawwu immoo jireenyadha. Jireenya gaafa jedhamus immoo jireenya hiikaa gaarii qabu, jireenya nama gammachiisu, jireenya hiikaa gaarii qabu, fakkeenyummaa gaarii qabudha kan namni barbaadu. Akkasumas Waaqayyo illee nama duwwaa osoo hin taane namootaaf jireenya barbaada. Jireenya hawwas namni akka du'u Waaqayyo illee hin barbaadu. Namnis ofiisaatii akka du'u hin barbaadu, namnis isa jalaa akka du'u hin barbaadu. Garuu dirqama ta'etu namni du'aa jira. Kun egaa guyyaa xumuraa qaba. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Filiiphoos boqonnaa 1:21 keessatti macaafni qulqulluu anaaf Kiristoos jireenya kooti, du'uun immoo bu'aa kooti jedha Phaawulos. Kun gaaffii namatti ta'a. Du'uun akkamitti bu'aa namaaf ta'uu danda'a jennee gaafa yaadnu Kiristoos jireenya keenya, du'uun immoo bu'aa keenya jechuun namni hojjetee xumurri hojii isaatii du'a yoo ta'e akkamitti hubatama kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kana bifa lamaatiin ilaalla. Tokko warra du'an irratti yaadni namoota maali? Lammaffaa immoo waa'ee warra du'anii kana immoo kitaabni qulqulluu maal jedha kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf yaadni namoonni kaasan hedduudha. Namni duuni uumamumaatiin
akka waan yeroo namni uumamni hundumtuu uumamu akkasitti fudhatu yeroo baay'ee garuu kun sobaadha. Duuni akka yaada namootaatti kutaa jireenya uumamaa keessatti kan uumame miti. Yeroo dhufe qaba akka itti dhufes qaba jechuudha. Kanaaf yaadni namoota soba qaba jechuudha. Kanaafuu kutaa uumamaa keessa hin jiru duuni. Inumaayyuu duuni diina jireenyaati jedha Macaafni Qulqulluu. Fakkeenyaaf Kitaaba Qulqulluu keessaa bakka tokko isiniifan dubbisa. Ibroota boqonnaa 2:14 fi 15 irra kan jiruun isiniif dubbisa. Akkas jedha. Ijoollonni kun foonii fi dhiiga akkuma ta'an inni obboloota koo jedhee isaan waamu kunis akkuma isaanii ta'ee du'a isaatiin seexana isa humna du'aa qabu balleessuudhaaf nama ta'e. Eenyuun inni? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Akkasumas lakkoofsa 15 irraa warra du'aa sodaachuudhaan bara isaanii guutuu garbummaa jala jiraatan hundumaa birmaduu baasee jedha. Kanaaf nuti du'aan sodaanna. Du'aan sodaanna. Yesuus immoo amee waan ta'eef kan sodaatamu miti. Jalqabaa Waaqayyoo haaluma gaariidhaan nama gaarii uume jireenyumatti akka jiraatuuf. Haa ta'u malee seexanni akka nama goyomsuudhaan namni akka cubbuutti kufe ta'ee cubbuutti erga kufee booda sababii bu'aa cubbuutiif duuni namatti seene. Duuni kun yaaddoo namaa ture jechuudha. Haa ta'u malee gooftaan keenya Yesuus garuu dhufee biyya lafaatti erga dhalatee tajaajila isaa erga xumureen booda du'a moo'ee ka'ee du'a moo'uudhaan namni akka du'an sodaanee nu taasise jechuudha. Waaqayyo guddaa si eebbisu. Kanaafuu kaayyoon seexanaaf hojiin seexanaa namoonni akka du'an gochuudha. Kaayyoon Kiristoosiif fedhiin Kiristoos immoo namoonni jireenya akka jiraatan gochuudha. Karoorri Waaqayyoo jalqaba namni jireenyuun bara bara akka jiraatutti uume nama guutuu godhee uume garuu immoo namni seera waan cabseef fincila seexanni Waaqayyo irratti godhu keessatti hirmaate. Sanaan immoo Waaqayyo garuu itti mira dura. Yoo abboommii kana darbitan du'a duutuutti hin jedheera. Kanaaf namni kan inni du'eef abboommii waan cabseef. Kanaafuu duuni kutaa uumamaa miti jechuudha. Akkasumas duunii fi jireenyi guutummaatti addadha. Sababni isaa Kiristoosiif seexana maaltu walitti fida? Garaagarummaa guddaa qabu waan ta'eef. Kiristoos jireenya baata, seexanni immoo du'a baata. Kanaafuu wanti walitti fidu hin jiru. Kanaaf du'i diina jireenyaati jechuudha. Kanaaf Yesuus daabiloos balleessuudhaaf hin du'e. Akkasumas immoo sanduuqaan immoo osoo hin taane Phaawulos gaafa Yesuus Kiristoosin hordofu Yesuusiif jedhee du'uudhaaf illee nama murteeffatedha. Akkasumas immoo wanti baay'ee anaan na ajaa'ibsiisu jireenya Phaawulos keessaa waa'ee egeree isaa yookiin xumura jireenya isaatiif yaaddoo tokko hin qabu. Sababni isaa waa'een xumura jireenya isaatii mirkanaa akka ta'e ni beeka jechuudha. Kanaaf wanti guddaan nuti hubachuu qabnu hordoftoonni keenya sirriitti beekuu kan qabdan Phaawulos wanti inni irratti xiyyeeffatu yeroo hundumaa wanta hunda caala wanti baay'ee barbaachisaa ta'e Yesuusiif ulfina kennuu irratti xiyyeeffachaa ture jechuudha. Kanaaf haala hundumaa keessatti Yesuusiif ulfina kennuu irratti gaafa xiyyeeffannu waa'een xumura jireenya keenya maal akka ta'e yaaddoo hin qabnu. Sababni isaa abdii qabna waan ta'eef jechuudha. Karaa danda'ame hundumaan oduu gammachiisaa namootatti labsuunis immoo ergama Phaawulos ture jechuudha. Kanaaf kun waan hin dagatamnedha. So har'a nuti maal gochuu qabna? Maal goonu? Phaawulos Yesuusiif du'uudhaaf erga murteeffate. Akkasumas immoo xiyyeeffannaan isaa inni guddaan immoo Yesuusiif ulfina kennuu erga ta'e. Karaa isaa danda'ame hundumaatiin immoo wangeela labsuu erga ta'e. Yesuus Phaawulos faana Yesuus hordofe. Nuti immoo maal gochuu qabna har'a? Kan jedhus immoo sirriitti beekuu qabna. Qabxiiwwan lamaan tokko sirriitti hubachuu qabna. Qabxiin tokkoffaan jireenya lafarraa yeroo gabaabduu waan ta'eef otoo dandeenyu, otoo yeroo qabnu, otoo humna qabnu maal gochuu qabna? Mootummaa Waaqayyoof hojjechuu qabna. Yeroo inni itti hojjechuu hin dandeenye jira waan ta'eef jechuudha. Inni lammaffaan kan nuti hubachuu qabnu hojiin keenya inni guddaan nagaa buusuu fi waliigaltee uumuu. Namni kanas hin barbaanne hin jiru. Garuu kana irratti kan hojjetu immoo baay'ee mul'atu. Fedhuu fi hojjechuun garaagarummaa guddaa qaba. Kanaaf nagaa gaafa jennu tokko namni ofiisaa fi Waaqayyo wajjin nagaa qabaachuu qaba.
Lammata namoota wajjiniin nagaa qabaachuu qaba. Namoota wajjin nagaa qabaachuu qaba gaafa jennu tokko maatii gidduutti namni namoota nagaa buusan baattuu nagaa ta'uu qabna nuti. Lammaffaa immoo miseensota waldaa wajjiniin nagaa jaalala qabaachuu qabna. Wantoota nagaa keenya booressuu danda'an tokko lamaatiin irratti qabsaa'uu qabna, arguu qabna jechuudha. Inni kan biraa waldaa rayyuu darbinee biyyaaf namoota nagaa buusan, namoota baattota nagaa ta'uutu nurra jira. Waaqayyollee kana barbaada jechuudha. Akka waldaattis yookiin miseensaatti waan itti amanne hundumaa irratti hundumti keenya maal gochuu qabna? Walii galuu qabna jechuudha. Waan irratti walii galle, waan itti amanne beekna waan ta'eef sanarratti xiyyeeffachuu qabna jechuudha. Yeroo kana goonu nagaa waldaa cimeetitti fufaa jechuudha. Akkasumas immoo kanaaf Phaawulos warra waldaa Filiiphoosiif waa'ee nagaa fi waliigaltee guddaa barbaachisaa ta'uusaa kan inni isaaniif xalayaa barreessaa ture. Har'a garuu jireenya keenyatu waldootaaf fis ta'ee biyya lafaatiif xalayaa dubbifamaadha jechuudha. Jireenyi keenya namootaaf xalayaa dubbifamaadha. Yeroo sana inni mana dhaqee taa'ee xalayaa yoo barreesse namoonni jireenya keenyarraa nagaa, jaalala, waliigaltee, tokkummaa kana nurraa dubbisuu qabu jechuudha. Isa kana sirriitti hubachuun nurra jiraata. Karaa kan biraan immoo Phaawulos yeroo hojii kana hojjetu wantoonni hojii isaa kanatti danqaa ta'an hedduun isaanii ni jira. Garuu jennuun Phaawulos immoo maal ture kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf Filiiphoos boqonnaa 1 lakkoofsa 19-20 yoo ilaalle waa'ee jennuu Phaawulos dubbata yookiin final decision jechuun murtoo xumuraa Phaawulos jennuu qabatu. Heertuu kanamee otoo dubbifannee baay'ee gaariidha. Filiiphoos boqonnaa 1 lakkoofsa 19-20 barsiisaa Masarat meenuu dubbisa. Kun kadhata keessaniin gargaarsa hafuura Yesuus Kiristoosiinis gara hiikamuutti akka nageessu nan beeka. Karaa tokkoon illee akka hin yeellaasifamnetti dhimmee nan eeggadha. Nan abdadhas jiraachuu kootiinis ta'ee du'uu kootiinis ta'ee kanaan dura akkuma gochaa ture ammas guutummaa namummaa kootiin guddina Kiristoosiif hojjechuudhaaf ija jabina guutuun qabaa jedha. Waaqayyo guddaa isa eebbisu. Dhumarratti argitanii guutummaa namummaa kootiin guddina Kiristoosiif hojjechuudhaaf ija jabina guutuun qaba. Kun final decision. Guutummaa namummaa kootiin jechuun namummaan isaa maal dabalatee jira? Namummaa isaa gaafa jedhu namummaa isaa miidhuudhaan hojii wangeelaa kun akka inni fixan hin baane gochuu irratti wantoonni baay'ee irratti hojjechuu danda'u. Garoonni kanaaf karaa kamiiniyyuu hidhamuu sakkeetti hojii wangeelaa hojjeteera, dhiphina sakkeetti hojii wangeelaa hojjeteera, hiikamuu sakkeetti hojii wangeelaa hojjeteera. Iddootti kumatumullee hin qabu jechuudha. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 23-28 irratti akka inni ergama isaa hin raawwanneef waan isa irratti raawwatame himaa ture Phaawulos jechuudha. Bakka sanatti wantoota mana dhaqeetti isarratti raawwatan hedduu isaanii dubbachaa ture. Isaan kun danqaa hojii isaatii, ergama isaatii akka ta'an asirratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiphina guddaadha kan inni arge biyya lafaa irratti jechuudha. Maaliif kan inni kana godhe ergama isaa raawwachuuf hima mootummaa Waaqayyoo labsuudhaaf. Phaawulos illee kan irraa fudhatee mootummaa Waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sanii nuuf kenne kana labsuudhaaf hojii guddaadha kan inni hojjete. Hojii kana akka inni hojjennee fi danqaawwan kanadha kan isa dura dhaabbate. Hidhamuu hin jira, reebamuu hin jira, bishaan irra geeffamuu hin jira. Dhiphina addaadha kan inni geeffame kan inni arge jechuudha. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 23-27 iddoo ammaa gaafa ilaallu dhiphinoonni kun hundinuu mootummaa Waaqayyoo labsuudhaaf xiyyeeffannaan isaa jechuudha inni guddaan. Mul'anni isaa yookaan immoo dhumni jireenya isaa mootummaa Waaqayyoo ta'uu waan beekeef cichee amma kana jabaatee dhaabbateetu kan inni mootummaa Waaqayyoof xiyyeeffannaa kenna jechuudha. Nullee akkuma kana rakkinni jiraachuu danda'a. Dhiphinni jiraachuu danda'a. Kun hundinuu maalidhaa? Yoo nurra gahe sababii mootummaa Waaqayyoo labsinu yoo kun hundi nurra gahe maaliif aggaammiin keenya eessa akka ta'e beeknaa jechuudha. Kanaaf kanarratti Phaawulos irraa waan kana baranna jedhee yaada. Waaqayyo guddaa si eebbisu. Dhuguma akkuma ati jette Phaawulos kaayyoo isaa beeka. Ijji isaaf ejjennoon isaa oddoo kaayyoo isaa bira ga'u malee
wantoota dhiibbaa sarratti uuman irratti hin xiyyeeffanne ni gonkumayyuu jechuudha. Kanaafidha kan inni mo'ataa ta'e. Keessumaa immoo dhiibbaan garaagaraa waldaa keessaas alaas isarratti gaggeeffama ture. Garuu Phaawulos baay'ee kan isin ajaa'ibu dhiibbaa waldaa keessatti ta'u irratti illee deebiin kennine inni. Wanti inni godhe tokkoffaa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 14 hanga 16 kan jiru deebiin inni namoota waldaa keessaa isaa morman hojii isaa inni hojjetu gargaaruu irratti duubatti hafan kan gargaaranis jiru isarraas duubatti kan hafan jiru. Isaaniif illee maal jechaa ture ijoollee warra jaalatamoo jedhee isaan waamaa ture. Utuma isaan hafuura meeqa keessa jiran jechuudha. Utuma rakkoo meeqa isaan irratti argu. Akkasumas isin gorsuuf malee isin yeellaasisuuf miti ittiin jechaa ture. Kaayyoo isaa fedhii isaa hawwii garaa isaa isaanitti hima jechuudha. Isin leeyyasuuf jechuun isin salphisuuf miti. Isin xiqqeessuuf miti. Ani kana isiniif barreessuun koo isin gorsuufi. Gorsi immoo nama barbaachisa jechuudha. Akkasumas immoo fakkeenya akka ana godhattan isiniin kadhadhaa isaaniin jechaa ture. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 3 hanga 6 yoo dubbisne waa'ee lola kiristaanotaa kaasa. Kiristaanonni ni lolamu garuu lolli kun maaliif barbaachise? Meeshaan lola kiristaanotaa maali? Meeshaan lola kan seexanaa maali? Nuti har'a maal gochuu qabna kan jedhu barsiisaan Masarat asirratti ibsa gabaabaa nuuf kenna. Waaqayyoof galanna ta'u. Ameen. Mata dureen amma ilaalaa jirru irratti qorachaa jirru dhimma jireenyaa fi du'aati. Akkuma jalqaba kaafne dhuguma Waaqayyoo du'a qaama namaa keessatti hin uumne yookaan kutaa jireenya namaa godhee hin uumne. Sababii maaliitiif nuti seene duuti sababii cubbuutiif akka inni seene beekuun barbaachisaadha jechuudha. Yoo abboomamtan in jiraattu yoo abboomamuu diddan ni duutu jedhee Waaqayyo jalqabaa barumsa kana isaaniif kenneera. Sababa cubbuutiin akka duuti seenu namni beekeera jechuudha. Kanaaf Waaqayyoof galannaa ta'u dursee beeksiseera jechuudha. Haa ta'u malee namni abboommii Waaqayyo isaaf kennerraa daddarbuudhaan cubbuutti kufee erga cubbuutti kufee booda duutiin seenee jechuudha dhala namaatti. Waaqayyo ammas namni akka du'ee hafu hin barbaadu. Du'a kana isa seexanni ilmaan namootaatti galche isa carraa namaa isa dhumaa godhee lafa kaa'e Waaqayyo immoo carraa kana gara eebbaatti jijjiire. Maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Duuni kun gara eebbaatti jijjiirame. Seexanni abaarsaaf fide. Carraa namaa ittiin fixuuf xumura namaa gochuudhaaf fide. Garuu Waaqayyo duuni kun gara eebbaatti akka inni jijjiiramuudhaaf ilma isaa tokkicha dabarsee nuuf kenne. Maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Sanaan booda ilmi isaa tokkichi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos in du'e du'a mo'ee ka'ee namni erga du'ee booda du'a sana booda maal akka ta'u eebbatti akka ce'u jireenyatti akka inni ce'uu danda'u du'a mo'uu akka inni danda'u nuuf taasise jechuudha. Egaa amma du'a mo'uu ni dandeenya maqaan isaa galateeffamu. Gooftaa keenya Yesuustuu daandii sana nu barsiise. Daandii ittiin du'a kana moonee gara eebbaatti ittiin ceenu jechuudha. Kanaaf lammaffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 3 hanga 6 irratti akkuma makaas ta'e lolli hin jira. Lolli hin jira. Mi'a lolaa nuuf dhiyeessa iddoo kanatti. Lolli kun kan inni barbaachisee fi barbaachisummaan lola kanaa maalidha? Hamaa fi gaariitu waliin galu. Waliin galanii waan ta'eef otoo hin jaallatiin maal ta'a? Lolli uumamaa jechuudha. Inni hamaan garee hamaa isaa qabata. Inni gaariin garee gaarimmaa isaa qabata jechuudha. Garee faallaa ta'a. Garee faallaa ta'a otoo hin jaallatiin. Gooftaan keenya Yesuus waan gaarii jireenya bara baraatti nu galchuudhaaf daandiin gaariin isa kam akka ta'e nutti agarsiise. Seexanni immoo daandiin sobaa akka jiru filannoo isaa godhate jechuudha. Akkuma jalqaba samii irratti lola kaase aangoo Waaqayyoo irratti abboommii Waaqayyoo irratti akkuma jalqaba lola kaase goyyoomsaadhaan sobuudhaan maal godhee daandii kan dhuunfaasaa ergamoonni illee akka isa duukaa bu'an taasise jechuudha. Kanaatiif akka kiristaanaatti nuyi yoo kamiyyuu lola keessa oolla. Kiristaanonni kamiyyuu akkuma amma gara oliitti ilaalle akkuma ammatti nuu kaasaa turte obboleessi keenyi Fayyooni Phaawulosi kan inni rakkataa ture. Kan inni rakkate maalii fi lola sanatu wal gidduutti gaggeeffamaati jira. Inni kan inni filatu waan gaariidha. Inni hamaan immoo isa duukaa bu'uudhaan akka inni hidhamu taasisa.
Garuu manni hidhaas hojii isaa kana dhaabsisuu hin dandeenye. Achuma keessattuu maal gochaa ture jedhaa torban akkuma laalle hojii isaa hojjechaa akka inni ture carraa gaariitti akka inni jijjiiraa ture argina jechuudha. Haa ta'u malee kiristaanonni bara kana kiristaanuma waan taaneef waanuma gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanneef homaa waan tokko waan nurra hin geenye jennee yaaduu dandeenya ta'a. Kun ilaalcha caafata qulqullaadhaan hin mirkanoofnedha. Phaawulos amma rakkina gurguddaa argeera. Lola kana keessatti hirmaateera jechuudha. Nus guyyaa guyyaadhaan lola kana keessatti hirmaachaati kan nuti oollu jechuudha. Egaa lolli kun egaa hamaaf gaarii gidduuttidha jenneerra. Lola addunyaadha. Lola hafuuraati. Lola amantiiti. Yaadaan jechuudha. Sammuudhaan kan nuti lolaa oollu malee qaamaan miti. Meeshaa waraanaa kan biyyi lafaatti fayyadamnee miti. Meeshaa waraanaa keenya inni guddaan macaafa qulqulluudha jechuudha. Caafata qulqullaa keessa jira. Wanti nuti lolaa oollu jechuudha. Waan hamaa lolla. Wanta qajeelaan taane jallina lollaa jechuudha. Kanaaf mii lolaa keenya kun egaa lammaffaa Qorontos boqonnaa 10:3-6 yoo dubbisne da'oo jajjabaa kan jigsuudha. Ameen. Meeshaan keenya. Da'oo jajjabaa jigsuudhaan Waaqayyoof kan hojjetudha. Waaqayyoof kan hojjetudha. Kan namni foonii ittiin hojjetu moo miti. Hafuuraan jechuudha. Kan namni foonii ittiin hojjetu too hin taane yaada amansiisa hin qabne isa nama wallaalchisu kan diigudha. Wallaalchisu kan diigudha. Kun immoo macaafa qulqulluu akka inni ta'e lafa nuuf kaa'a jechuudha. Abboomamuu diduu hundumaa adabuudhaaf qophoofnee akka nuti dhaabbachuu nurra jiraatudha jechuudha. Egaa inni hamaan sun meeshaan lolaa kan seexana maalidhaa? Warroota gadhee, warroota jechoota fokkisoo, warroonni soba. Amma soba namni akka baacootti fudhatame jira. Garuu meeshaa lolaa kan seexanaa akka inni ta'edha jechuudha. Qonnaan keenya iddoo kanatti kan nuuf ibsu jechoota hin barbaachisne. Waadaa cabsuu, salphina, sodaa, wantoota gadhee warroonni kun meeshaa lolaa kan seexanaati. Kanaaf kanarraa of eeggachuun nurra jiraata jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Akkuma kana jaalalli, araara, nagaa buusuu, gara laafinni warroonni kun immoo obsi, waliif amanamuu, waadaa walii eeguu, waadaa kan Waaqayyoos eeguu, Waaqayyoof amanamuu, walii wajjiniif amanamuu, abboomamuun warroonni kun immoo kan Waaqayyoo akka isaan ta'an daandii isa gaarii sana akka isaan ta'an nutti dubbata. Meeshaan keenya hunda caalugaa macaafa qulqulluu ta'uu isaati. Kanaafuu nu maal gochuu qabna? Ogummaadhaan gargaaramuu qabna. Efesoon boqonnaa 6:17 irratti hafuura qulqulluudhaan kan nuti kana gochuu dandeenyu. Kan nuti waan gaarii fudhachuu dandeenyu, kan nuti waan gaarii hojjechuu dandeenyu, jaalala kan nuti qabaachuu dandeenyu, obsa kan nuti qabaachuu dandeenyu gargaarsa hafuura Waaqayyooti. Hafuura qulqulluudhaan. Hafuurri qulqulluu yoo nu keessa buufate wanta kana hundumaa gochuu ni dandeenya. Inni jalqabaa garuu namni maal gochuu qaba? Hafuura qulqulluu kadhachuu qaba. Nagaa argachuudhaaf, nagaa hojjechuudhaaf, jaalala qabaachuudhaaf hafuurri qulqulluun gargaarsa isaatiin kan nuti qabaachuu dandeenyu jechuudha. Namni dhugaa macaafaa akka hubatu kan godhugaa Waaqayyo matuma isaati. Hubannaa akka argannu barbaada Waaqayyo. Hubannaa macaafa qulqulluu akka nuti argannu nu hubachiisuu barbaada. Kanaatiif Filiippiyoos boqonnaa 1:21-22 irraa maal jedhaa? Akkuma jalqabaa yaadannoo keenya irratti kaafne anaaf Kiristoos jireenya kootii du'uun immoo bu'aa kooti. Bu'aa kootiidha. Amma lafa kanarra jiraannutti gara du'aa gaafa dhaqnu gara ribaa deemuu keenya amma gaafa sanaatti garuu jireenya keenya gara fuulduraa qajeelfachuudhaaf amma hojii nuti hojjennu baay'ee murteessaadha jechuudha. Jireenya isa du'a boodaaf. Gargaarsa hafuura qulqulluudhaan. Hojii dhuunfaa keenyaatiin itoo hin taane, dandeettii dhuunfaa keenyaan itoo hin taane, gargaarsa hafuura qulqulluudhaan hojiin nuti amma hojjennu, hojiin nuti amma mootummaa Waaqayyootiif hojjechuudhaaf kutannoo qabaannu eebba jireenya isa fuuldura keenyaatiif baay'ee murteessaa waan ta'eef hamma lafa kana jiraannutti waan gaarii hojjennee isa hamaaf isa gaarii lola sana keessatti hirmaannee akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos injifannee jireenya bara baraatti hirmaattu isaa akka taanuuf ayyaanni Waaqayyo hunduma keenyaaf haa baay'atu. Ameen. Waaqayyo guddaa si eebbisu jecha. Egaa daawwattoota keenya qo'annaa macaafa keenya guyyaa har'aa keessatti wanta baay'ee hafuurri qulqulluun nu hubachiisaa jira. Kanaaf lolli kan inni barbaachiseef wanti hamaaf gaariin akka jiru kanaaf lolli akka inni uumame meeshaan lolaa kiristaanotaa immoo
macaafa qulqulluudha. Macaafa qulqulluu kanas immoo ogummaadhaan fayyadamuu qabna. Ogummaadhaan akka fayyadamnuuf immoo Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 17 irratti akkuma obboleessi keenya barsiisaa Masarat kaase fayyina akka gonfoo sibiilaatti sagalee waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu bira fudhadhaa jedha. Jecha kana sirriitti hubachuutu nurra jiraata. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti jechuun badhaasa jechuudha. Fayyina Kiristoos du'eetu fayyina nu badhaase. Kanaaf fayyina kana fudhanneerra nuti. Warri Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keenyaa goonee fudhanne fayyina kana fudhanneerra. Sagalee waaqayyoo immoo akka billaatti jechuun billaan maal godha? Waa gargar baasa jechuudha. Wanta walitti maxxanuu hin qabne gargar kuta jechuudha. Kanaaf nuti sagalee waaqayyoo kanaan waan hamaa fi waan hamaa hin taane waan gaarii waan hamaa ittiin gargar baasna jechuudha. Kana immoo akka goonummoo kan nu gargaaru hafuura qulqulluutu kan hundumaa nu hubachiisa jechuudha. Gaafa hafuura qulqulluu arganne akkuma ati nuuf kaaste araara, nagaa, gara laafina wantoota gaarii ta'an hundumaa goona. Gaafa hafuura qulqulluu hin arganne garuu meeshaan lolaa kan seexanaa immoo wantoota jalqaba kaaste sanadha jechuudha. Kanaaf waan sirrii falmuudhaaf Yesuus hordofuun baay'ee gaariidha. Wantoota hamaa hundumaa mo'achuudhaaf immoo duukaa buutuu Kiristoosii fi karaa Kiristoos irra deemuu fi isaaf abboomamuun dirqamadha jechuudha. Egaa daawwattoota keenya qo'annaa keenya guyyaa har'aa keessatti wantoota gaaffii isinitti ta'e yoo jiraatee fi yaada yoo qabaattan lakkoofsa bilbilaa fuula televezyiinii jala naanna'aa jiru irratti bilbiltanii yookiin immoo xalayaadhaanis haa ta'u karaa isinii danda'ameetiin nu qunnamuu dandeessu. Yeroo muraasa booddee walitti deebina. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessan wajjiniin haa ta'u. Daawwattoota keenya, hordoftoota keenya OP Channel Itoophiyaa amma sagantaa keenyatti deebineerra. Turtiin wajjin gochaa jirtaniif isin galateeffachaa ammas qo'annaa keenya itti fufnaa jechuudha. Akkuma jalqabaa kaasaa turre obboleessi keenya barsiisaa Masarat waa'ee meeshaa lolaa akkasumas immoo maal gochuu akka qabnu nuuf kaasaa ture. Amma immoo Filiiphoos boqonnaa 1 lakkoofsa 21 hanga 24 wajjin ilaalla. Heertuu kanarratti waa'ee jireenyaa fi du'aati kan inni dubbatu. Heertuun kun yaadota baay'ee nuuf kaasa. Kana keessatti garuu tokko Phaawulos du'a akkamitti ibsa? Jireenya akkamitti ibsa kan jedhuu fi akkasumas yaadni namoota heertuu kanarratti maal fakkaata? Heertuu kana fudhatanii namoonni waa'ee dhimma du'aa irratti yaada akkamii kennu? Hubannaa akkamii qabu? Hubannaan namoonni qaban kun immoo sirrii moo sirrii miti? Kanaaf kitaabni qulqulluu waa'ee dhimma du'aa irratti maal jedha kan jedhu obboleessi keenya obbo Malkaamuun ibsa gabaabaa nuuf kenna. Hafuura qulqulluun hunduma keenya wajjin haa ta'u. Tole, Waaqayyoon gaarii goone galateeffanna. Heertuu kana bira keenya dubbifanneetu dhimma inni jechuu barbaade immoo haaluma gabaabaa ta'een yeroo gabaabduu keessatti waliin ilaalla. Filiphisius boqonnaan 1 lakkoofsa 20 haga 24tti kan jiru Phaawulos dhimma tokko dubbata. Dhimma du'aaf jireenya gidduu jiru. Du'uun maal akka inni ta'e, jireenyi immoo maal akka inni ta'e. Isaan kana gargar baaseetu lakkoofsa 21 irraati anaaf Kiristoos jireenya kooti, du'uun immoo bu'aa kooti jedha. Anaaf Kiristoos maalidha? Jireenya kooti. Du'uun immoo bu'aa kooti. Ittuma fufnee yeroo ilaallu ittuma fufee lafa irra jiraachuu kootiin caalaatti hojii ija qabu nan hojjedhaa yoon ta'e garuu waan ani fo'adhu hin beeku. Yaadni koo waan lama irratti wal rukuta. Ani biyya lafaa kana dhiisee adeemu Kiristoos bira jiraachuus nan hawwa. Kunis anaa fi hunduma irra caalaa in wayya ture. Haa ta'u iyyuu malee biyya lafaa kana irra ture jiraachuun koo
isiniif caalaa barbaachisaadha jedheetu waldoota warra Filiphisiyoositti dubbata. Maaliif Phaawulos jecha kana kan inni jedhee jennee yaadni namaa iddoo baay'eetti kan inni warra gotu. Phaawulostu ani biyya lafaa kana gadhiisee adeemuudha filannoon koo eessa dhaqu? Kiristoos bira dhaqee jiraachuu. Gaafa Phaawulos akkas jedhu hubannaan keenya har'aa inni guddaan namoonnis kan isaan hubatanii jiranii namni Phaawulos akkuma du'eenitu qixxee Kiristoos guddata yookiis bakka Kiristoos dhaqee jiraata kan jedhamutti yaadu. Yaanni namootaa kana. Namni akkuma du'een yookiin gara magaalaa Yerusaalem gara Waaqayyoo bira dhaqa. Bakka akkasii yaada akkasiitu sammuu namootaa keessatti warra gota. Haa ta'uutii garuu jechi Phaawulos kun maal akka inni jechuu barbaade gaafa ilaallu ani yoon du'e akkuma jalqaba laalaa turre inni du'a mo'atee ka'e ana dura waan jiruuf gaafa Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufu an isaa wajjin jiraachuudha kaayyoon koo. Garuu har'uman dhaqee samaayii dhaalaa yookiis har'uman dhaqee gaannamiin dhaala kan jedhu homaayyuu hin qabu jechi kun. Namoonni baay'een heertuu kana dogoggora akkaataa isaan itti hubataa jiranii dhimmoota Phaawulos lubbuun isaa dhadheetu Kiristoos bira jiraatti. Kanaafitu Kiristoosiin hawwii isaa godhate Phaawulosii jedhu. Phaawulos sana miti abdii gara fuula duraa qaba. Fuulduratti jireenya akka jiru. An har'a yoon du'eeyyuu duutiin har'aa kun Kiristoos Yesuus maadhee waame. Du'a isa har'a ilmaan namootaa du'an kana irriba jedha. Irriba jedha. Gaaf tokko Alaazaar michuu isaa yookiis kan inni baay'ee jaallatutu duraa du'e. Yesuus isa sana maal jedhe? Dhandheetu Alaazaar michuun keenya rafeera isa dhannee dammassinaa. Kanaaf maalidha? Duuti har'a dachee kanarra jiru dachee kana dhuunfateeru du'atuun taane kiristaanotaa fi irriba. Kanaaf akkasitti Phaawulosis kanaadha yaadni isaa. Darbee macaafa qulqulluu keenya keessa baay'ee isaa yeroo ilaallu ergaa duune akkuma namni tokko du'een samaayii dhaale yookiis immoo gara firdiitti yookiis gara jireenyaatti darba jennee murteessina ergaa ta'e Alaazaar gaaf tokko gaafa du'e gara samaayii deemeeraa jenna. Garuu sagaleen tokko dhaqee Alaazaariin yaa Alaazaar ati iddoon ati dhuftee kun siif hin ta'u kottu gara biyya lafaatti yoo deebi'i yoo jedhe hammam gaddisiisaa akka inni ta'u. Alaazaar du'eera waan ta'eef erga du'ee qixxee Kiristoos dhaqee taa'eera waan ta'eef namni akkuma du'een jireenyatti gala jenna yoo ta'e gaafa sagaleen kun immoo dhufe yaa Alaazaar kottu deebi'i iddoon ati dhuftee kun siif hin malu sagaleen jedhu gaafa inni dhaga'amu sagaleen kun akkam gaddisiisaa akka inni ta'e itti yaaduutu nurra jiraata. Kanaaf wanti nuti guddaatti hubachuu qabnu namni tokko akka du'een samaayii dhaalatu hin taane haga gaafa Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufee isa dammaqsuutti iddoo callisu garaa lafaa keessaa akka inni turu. Macaafni qulqulluunis kan inni kaasu. Lallaba boqonnaa 9 lakkoofsa 5 irratti kan inni jedhu namni tokko gaafa du'u waan godhu akka hin beekne. Jireenya isaas ta'e du'a isaa homaayyuu akka hin beekne. Gatii miindaa gatii dadhabbii isaatis gaafatee fudhachuu akka hin dandeenyetu kaasa. Kanaafitu gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis akkuma dura ilaalaa turre du'eera. Gaafa du'e du'a mo'ee ka'e. Kanaaf kiristaanonni Kiristoositti kan amanan yoo du'aniyyuu carraa jireenyaa akka isaan qaban Phaawulos ibsuu barbaadeetudha malee har'uma dhaqee Kiristoosii wajjin jiraachuu danda'atu hin taane carraa jireenyaa akka qabu. Tesalonqee boqonnaa 4 tokkoffaa Tesalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 16 fi 17 yeroo dubbisnu heertuuma kanatu bal'isee nuuf ibsa. Lakkoofsa 16 irraatii kaasee akkas jedha. Sagaleen guddisee nama abboomu sagaleen hangafa ergamootaa hin dhaga'ama. Malakanni Waaqayyoos hin afuufama. Kana hundumaa wajjin gooftaan Waaqa irraa gad hin bu'a. Warri Kiristoositti amananii du'anii dura hin kaafamu. Kana booddee nuyi warri utuu hin du'in hafne immoo isaanumaa wajjin qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa ol hin butamna. Ergasii yeroo hundumaa gooftaa bira hin jiraannaa. Yoom gaafa Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufu sagalee hangafa ergamootaa dhaga'u warra kamtu warra du'anii garaa lafaa keessa jirantu. Warri dacheerra jiran yookiis irra lafaarra warri jiraataa jiran warra du'an dursanii Kiristoos bira akka isaan hin geenye dubbata. Sagalee hangafa ergamootaa dhaga'u kanaan booda warri du'an du'aa hin ka'u nuti immoo warri lafarra jirru
isaanuma du'an kanaa wajjinitu qilleensa keessatti gooftaa simannaa. Kanaaf yeroon itti warri du'an sagalee waaqayyoo dhaga'an hin dhufa. Phaawulosis yoon du'e jireenya koofan bu'aa buufadhe. Yoon dachee kanarra jiraadhe immoo isiniifan bu'aa buusa. Waldaa kiristaanaatiifan bu'aa ta'a. Waldaa kiristaanaatu anaan jajjabaata. Kanaaf isaan kun lamaaniyyuu anaaf waan gaariidha. Kiristoos jireenya kooti. Duuti bu'aa kooti. Kanaaf yoon du'es an Kiristoosii wajjin ka'ee akkan jiraadhu nan amana. Sababiinsaa sababa Kiristoosiif jedhee du'uuyyuu murteeffadhe waan ta'eefi jedheetu dhimma du'aaf jireenya gidduu jirtu kanatu akkasitti kaasa. Kanaaf maal hubachuu qabna guutumaan guutuutti. Addunyaa guyyoomsaa seexanaa keessa galuu hin qabnu. Kan seexanni haala addaatiin namni yoo du'eeyyuu ganaa asitti dhibame malee iddoo biraatti dhaqee jireenya haaraa itti fufaa kan jedhamu har'a dachee keenya irra guutee kan jirudha. Isaan kana adda baasuuf garuu wanti nuti guddaa hubachuu qabnu macaafa lallabaa boqonnaa 12 akkasuma boqonnaa 9 isaan kana yoo dubbisne isaan kun karaa addaatiin warri du'an homaayyuu beekuu hin danda'ani. Garuu gaafa Kiristoos Yesuus dhufu akkuma dubbifne Tasaloniqee duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 16-17 keessatti sagalee hangafa ergamootaa dhaga'anii dammaquuf jiru. Warri kam warri sagalee waaqayyootu dhaga'anii Kiristoositti qabamanii utuu jiranii Kiristoosiif utuu dhugaa ba'anii rakkinni dachee kana akka biddaa waadee isaan gube kamiyyuu sagalee hangafa ergamootaa yookiin sagalee gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhaga'anii dammaqu. Gaafa sana garuu warruma lafarra jiranii wajjin qilleensa irratti Yesuusiin akka isaan simatan kana hubachuu qabna. Waaqayyoof galannaa ta'u. Ameen. Seexanni jalqaba du'aan jireenya namaa murteessuu barbaade. Gooftaan keenya Yesuus garuu maal godhe? Inni dhufee immo'ee du'a carraa jireenyaatti nuuf jijjiire. Amma immoo seexanni erga carraa kana dhabee maal gochuu yaada? Hiikaa du'aa, hiikaa namoonni itti boqotan kana balleessuu barbaada. Waan nama ajaa'ibu jechuudha. Bara kamittiyyuu abdii kutateen ta'u inni hamaan kun. Kanaafuu maalidhaa? Of eeggannoo gochuun nu barbaachisa. Maal jedhaa? Tokkoffaa Tasaloniqee boqonnaa 4 lakkoofsa 16 akkuma obboleessi keenya nuuf dubbise gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka inni deebi'ee dhufuudha kan inni iddoo kanatti nutti dubbatu. Utuu amma gaafuma namni du'u namni gara jireenya bara baraatti yookaan immoo gara badiisa bara baraatti gora ta'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif dhufa? Wanti inni dhufu maaliif? Deebi'ee nan dhufaa jedhee immoo afaan isaatiin. Maatiyus boqonnaa 14 lakkoofsa 1 hanga Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 1 hanga 3 gaafa dubbisnu akkuma deeme maalan godhu? Deebi'ee dhufeetaniin isin fudhadhaa jedhee malee tokko tokkootiin akka kanaatti gaafa boqonnaa keessan dhaqxan gaafa duutan maal taatu gara koo dhuftu nuun hin jenne. Akka kana nuun hin jenne. Kanaaf seexanni ammas macaafuma qulqulluu qabatee barumsa dogoggoraa goomsaa waan adda addaa qopheessuudhaan lola hamaaf gaarii sana maal gochaa jira? Bifa isaa jijjiiraa jira jechuudha. Kanaaf namoonni akka kanaan waan macaafa qulqulluu irratti caafamee hin jirreen akka hin goyoonfamnetti of eeggannoo gochuun gaariidha jechuudha. Nuyis wartoo jirru warra du'an dura hin deemnu otoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos har'a dhufe warra du'an dura hin deemnu. Maalidha hundumtuu walma duukaa isa simata. Otoo warri du'an gara sana dhaqaniiru ta'ee isaan wajjinii nan dhufaa jedha ture sila. Amma garuu maalidha? Isaan wajjinii nan dhufan jenne. Isaanis hin ka'u, warri jiranis hin ka'u, walii duukaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hin simanna jedha waan ta'eedhaa fi namni gaafa du'u inuma boqotaa waan tokko hin beeku akkuma nama rafuute jechuudha. Waaqa ishee eebbisu fayyaa ta'e. Egaa daawwattoota keenya waa'ee dhimma du'aaf jireenya irratti hubannaa gaarii akkasiin qabaattan abdii guddaan qaba. Sana biraan waan tokko yaada isaanii keessaa waan tokko cimsee bira darbuu kanan barbaadu jireenya jechuun akkamitti jalqabe kan jedhu jireenyi jechuun maal jechuudha kan jedhu mee uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti waaqayyoomti gaafa nama uume namni jireenyum jalqabu jireenyichumtiyyuu maal akka ta'e asirraa argina. Kanaaf yoomiyyuu sammuu keenyatti qabachuu kan qabnu uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti namni akkamitti jiraachuu akka inni jalqabe beekuun barbaachisaadha. Waaqayyo gooftaan biyyoo lafaatii nama tolchee hafuura jireenyaa itti godhu funyaan isaatiin hin baafate akkasitti namni uumama lubbuu qabaatee jiraatu ta'e. Namni jireenya jalqabe jechuun hafuura waaqayyoo ida'uu biyyoo lubbuu jiraatu ta'e. Jireenya jechuun kana. Du'a jechuun immoo akkuma obboleessi keenya maal kennuuf kaase
hiikkaan du'aa lallaba boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irraa yoo ilaalle maal jedha? Uumama boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irraa biyyoon gara biyyoo isa irraa dhufeetti deebi'uun hafuurri immoo gara waaqayyo isa kennetti deebi'uun hin hafu jedha. Kanaafuu namni du'e jechuun hafuurri gara isa kennetti biyyoon gara isa irraa dhufeetti deebi'e maaltu jira? Homtuu hin jiru jechuudha. Kanaaf namni du'e jechuun hiikkaan du'aa hafuurri waaqayyo inni kennee fi biyyoon kun gaafa gargar ba'e namni du'e jedhama. Kanaaf kan namni immoo jireenya jalqabu Kiristoos gaafa dhufu warri du'an du'a akka isaan kaafaman argina. Amma sanatti garuu hundumtiyyuu du'eetuma gara lafa keessa akka jirudha. Kana hubannaa gaarii qabaachuu qabna jechuudha. Walumaa galatti duutii abjuun qabu malee irree wajjin tokkuma kan jedhu hubachuutu nurra jiraata. Waaqayyo isin haa eebbisu jecha Filiiphoos boqonnaa 1 lakkoofsa 27 irratti immoo waa'ee hafuuraan tokko ta'uu fi wal wajjin dhaabbachuu dubbataa jirtu kanarratti. Kanaaf ijoollee waaqayyo tokko ta'uuf maal gochuu qabu? Hawwii fi kadhannaan Kiristoos namootaaf maal ture? Akkasumas immoo yeroo akkamii waliigaltee dhabuun uumama kan jedhu heertuu kanarratti hundaa'uudhaan obboleettiin keenya Sister Annaniin ibsa gabaabaa nuuf kenniti jechuudha. Hordoftoonni keenya immoo aga dhumaatti obsaan wajjin akka turtanii fi gaaffiin garaagaraa yoo jiraate lakkoofsa bilbilaa fodda televezyiinii jala naanna'u irratti akka nuuf barreessitan yookiin nuuf bilbiltan isiniin jenna. Amma yerootti hafuurri qulqulluun karaa obboleettii keenya Sister Annanii ibsa gahaa nuuf godhudha jechuudha. Tolee, waaqayyoon abbaa keenya baay'inaan galateeffanna, maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Akkuma torban darbee ilaalaa turre qo'annaan keenya macaafa qulqulluu wal qabatee deema. Obboloonnis waa'ee du'aaf jireenya gidduutti garaagarummaa jiruu fi lolaa sa'amaaf gaarii gidduu jiru bareechanii nu ibsaniiru. Waaqayyo isaan eebbisu nan jedha. Amma immoo kan nuti ilaallu Filiiphoos boqonnaa 1 lakkoofsa 27 irratti wanti nun hubannu Phaawulos gara warra Filiiphoositti gaafa barreessu gorsa akkamii akka inni isaaniin gorsaa turedha. Iddoo kanatti kan nun agarru. Akkuma kana immoo Yesuus namootaaf yookiis bartoota isaatiif maal hawwaa akka inni ture yookiin maal isaaniif akka inni kadhataa ture. Akkuma kana immoo namni yoo maal ta'e walii galteen namaaf nama gidduudhaa bada yookiis yaadi namaa yoo maal ta'e tokkummaan ilmaan namootaa gidduudhaa addaan facaa yookiis immoo tokkummaan namootaa yoo maal ta'etu iddoo isaatii bada kan jedhu yeroo kana kan waliin ilaallu ta'a. Filiiphoosiin boqonnaa 1 lakkoofsa 27 dubbisuun jaalladha. Amma garuu akka warri wangeela Kiristoos fudhatan jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraan isin hin dhibinedha. Hafuura tokkoon iddoo keessanii utuun socho'in dhaabbattanii yaada tokkoon amantii karaa wangeelaa argameef akka wal dorgomtan nan barbaada. Ani yoon dhufee akkasitti isin argu yoon dhufuudhaa baadhes akkasitti jiraachuu keessan dhaga'u nan fedhaa jedha Phaawulos. Phaawulosiin baay'ee dinqisiifadha iddoo tokko tokkotti gorsa lafee namaa jabeessu dubbii amantiitti dubbii baay'ee nama morkachiisu nama inaafsisuudha. Gorsi Phaawulos qabsoo wangeelaaf qabu keessa taa'ee sagalee jajjabinaan ittiin saba quunnamaa ture baay'een dinqisiifadha. Maal jedhaa yoon dhufee isin arguudhaa baadhes yoon dhufee isin arges akkasiniin dhimma amantiitiif wal dorgomtan nan barbaadedha. Kana malee immoo maal jedhaa wangeela Kiristoos fudhattanii itti jiraachuurraan kan hafe dhimmi kan biraan maal isin ta'anii isin hin dhibin jedha. Bakka walumaa galatti jireenya hafuuraaf jireenya foonii jiraannu kana keessatti iyyuu inni guddaaf inni barbaachisaa maal akka ta'e nu hubachiisa. Kiristoosiin giddu galeessa jireenya keenyaa godhannee jiraachuu akka dandeenyudha kan inni nutti dubbatu jechuudha. Kanaatiif iddoo kanatti wanti nu hubannu wanti biraa yoo guutes yoo irrates isaaf dhiphachuu dhiifne tokkicha gonfoo keenya isaa jabaannee yoo wallaansoo lafa kanaa mo'anne bira geenya fudhachuu qabnu sanaaf dhama'uu akka nuti qabnudha Phaawulos iddoo kanatti kan inni dubbatu jechuudha. Akkuma kana Yesuus immoo duuka buutota isaatiif kan inni kadhataa ture maal ture? Tokkummaadha. Tokkummaa akka isaan qabaataniif jaalala akka isaan qabaataniif kan inni isaaniif kadhataa ture jechuudha. Kaayyoo Yesuus bartoota isaatiif qabu dhimma walii galtee ture. Yeroo abbaa isaaniif kadhatu maal jedhee isaaniif kadhataa ture? Isaan ati anaaf kennite kun jedha.
isaan ati anaaf kennite kun iddoo an jiraadhu akka jiraataniif ulfina isaati utuu biyyi lafaa hin uumamin waan na jaallatteef anaaf kennite sanas arganii fi nan fedhaa jedheetu bartoota isaatiif abbaa kadhataa ture. Maal godha? Utuu biyyi lafaa hin uumamin durseetu isaaf kakate kakuusa anaaf kakatte sana. Akka isaan arganiif isaan ati anaaf kennite jaallattee anaaf kennite waadaa ati anaaf galte isaanis akka arganiif tokkummaa qabaatanii jaalala qabaatanii isa kana hundumaa bira akka gaaniif nan fedhaa jedha. Kanaaf har'as nurraas kan barbaachisu tokkummaa keenya iddootti eeguudhaa fi waliigaltee yoo qabaanne hafuuraan yoo tokko taane yaadaan yoo tokko taane maal ta'uu qabna? Maal ta'uu dandeenya? Bartoota Yesuusiin taane biyya abdachiifame waadaanuuf galame sana bira ga'u. Akka nuti dandeenyudha jechuudha iddoo kanatti wanti nuti dubbatu. Tuqaan inni biraan immoo as keessatti wanti nuti hubannu yoo maal taane waliigalteen ilmaan namootaa gidduudhaa bada yookiis biyya lafaa kanarraa attamitti waliigalteen dhibaa kan jedhu tokkoffaa akka waldaatti waliigalteen barbaachisaadha. Akka maatiitti barbaachisaadha. Akka biyyaatti barbaachisaadha. Tokkummaa uumuuf immoo nama hundumaa wajjin nagaaf jaalalaan tokkummaadhaaf jiraachuuf immoo gad of deebisuun nama hundumaarraa akka barbaadamudha jechuudha iddoo kanatti wanti nuti hubannu. Akka waldaatti yeroo namoonni waliin galle namoonni tokko tokko maal godhanii odeessu fakkeenyaaf oduu gaarii godhaniitu har'a waan akkasii ta'e abaluun akka godhanii jedhaniitu mudaa godhaniitu odeessu. Inni kun karoora maalidha? Karoora seexanaati. Gurri dhaggeeffattoota baay'ee dogoggora namaa irratti hidhamee waan jiruuf seexanni immoo oduu kana maal godha? Damee dameetti baasee babal'iseetu akka namoonni odeessan yookiis akka namoonni dubbatan mudaa namootaa bakkeetti akka baafamu jechuudha kaayyoon seexana. Nuun immoo isa kana hundumaarraa adda taane yookiis bilisa taane tokkummaa gooftaa Yesuus barbaadu sana keessa jiraachuudhaaf maaltu nu barbaachisa? Isa gooftaa Yesuus jedhe dhaga'u. Akkuma Phaawulos jedhe hayyoon dhufee isin argees isin arguudhaa baadhes. Waa'ee keessa maal dhaga'u barbaade? Waan gaarii dhaga'uun barbaadan. Akkasiin maalitti jirtan? Akkasiin tokkummaadhaan jirtan. Akkasiin nagaadhaan jirtan. Inni yommuu isaan irraa adda ba'e mana hidhaa keessa ture iyyuu gara warra Qolaasaasitti yommuu wangeela barreessaa ture achiin bakka ofiisaatii ga'ee lallabne sana gurra isaatii waan gaarii gaafa dhaga'u baay'ee gammada ture. Qaamaan hin nanne yoo ta'e iyyuu gaafa gurra isaatiin waa'ee isaanii dhaga'u baay'ee gammada ture. Akkuma kanaaf iyyuu dhufee isin argees isin arguudhaa baadhes waa'ee keessa yeroo hundumaa maal ta'uun qaba waan gaarii dhaga'utti nan gammada waan ta'eef hafuura tokko walii wajjin jiraadhaa jedheetu akka inni isaaniin gorsaa turedha kan nuyi hubannu. Bakka tokkummaan hin jirre nagaan hin jiru, jaalalli hin jiru. Kun immoo maalirraan dhufa? Yeroo namni kormaa garaa isaatirraa gadi bu'uu dadhabu, yeroo namni of tuulummaa isaarraa gadi bu'uu dadhabu, anummaan gaafa namatti dhaga'amu. Akkuma seexanni kanaan dura of tuulummaa isaatiif samaarraa gad darbatame garaa keenya irratti wanti nuti moosifne yookiis anummaa yoo nutti dhaga'ame namoota tuffachuun hin dhufa, nagaan gidduu namaatii bada, wal dhabdee yeroo kanadha kan inni uumamu jechuudha. Kanaaf Milkiyaasiin boqonnaa 6:8 irratti wanta caafamee jiru yoo dubbifanne isaan kana hundumaatiif heertuun kun tuqaa walitti nu araarsu akka ta'u hubanna. Milkiyaas boqonnaa 6:8 irraa akkana jedha. Inni wanta gaarii ta'e sitti himeera yaa namaa. Wanta qajeelaa ta'ee fudhatame hojjechuu, gaarummaa jaallachuu, gad of deebistees Waaqayyoo kee wajjin deddeebi'uu malee gooftichi maal sirraa barbaada reedha. Gooftaa Yesuus kan inni nurraa barbaadu wanta qajeelaa ta'e, wanta gaarii ta'e isa biratti jaallatamee fudhachuurraan kan hafe waan tokko illee akka inni nurraa hin barbaanne. Gad of deebisuudhaan isa tajaajilu, gad of deebisuudhaan akka inni amala inni biyya lafaa kanarratti qabaatee agarsiisaa ture hunduma agarsiisuu akka dandeenyuuf namootaaf gaarii yaaduu akka dandeenyu kana qofaadha kan gooftaa Yesuus nurraa barbaadu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti iddoo kanatti gooftaa Yesuusiin fakkeenya fudhachuudhaan kormaa garaa keenyaarraa gadi buune wal dhabdee gidduu keenyaa fi gidduu namootaa jirullee ifachuu akka dandeenyutti gooftaa Yesuus irraa barachuu akka qabnu iddoo kanatti nutti dubbata. Galatooma. Egaa daawwattoota keenya waldaan namoonni maal akka isaan gochuu qaban sirriitti ibsa gaarii nuuf kenniteetti asumaan immoo of tuulummaa fi jaalalli lafaa gaafa sammuu namootaa jireenya namootaa qabatu hafuurri Yesuus immoo namoota keessaa akka inni bahu sirriitti beekuutu nurra jiraata. Kanaaf rakkinni guddaan isa kanadha jechuudha. Kana yoo goone argamni jaalala
tokkummaa amantii dhugaa yoo qabaanne warra dhufaatii Kiristoos simuudhaaf qophaa'an namoota akka taane hubannaa jechuudha. Walumaa galatti yaada waliigalaaf yaada dabalataa daqiiqaa baay'ee muraasa gidduutti barsiisaan Masarat nuuf qooduudhaan sagantaa keenya guyyaa irraa ni xumura jechuudha. Yaada baay'ee gabaabatee fi yaada xumuraa barsiisaa Masarat nuuf kaasa. Tole, Waaqayyoof galannaa ta'uu carraa dubbii sagaleessaa dubbachuu irra deddeebine argachaa jirra. Maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Hojiiwwan bal'aadha kan amma ilaalle jechuudha. Amma jiraannu keessatti hojii gaarii hojjechuu akka nuti jiraannu, mootummaa Waaqayyoo labsuu akka nuti jiraannu nurra jiraatu. Kana keessatti immoo waliigalteen barbaachisaa akka inni ta'e. Jireenya kiristaanummaa kana keessatti egaa bu'aa bayii hedduun akka jiru, lolli hamaa fi gaarii gidduutti gaggeeffamaa akka jiru beeknee gahee jireenya bara baraa keenya murteeffachuu akka nurra jiraatudha kan nutti dubbatamaa ture hanga ammaatti dubbiin sagalee Waaqayyoo jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdi waldaanii tokkummaadhaan hojjechuu qabdi hojii kanaatiif jechuudha. Sodaa qabaachuu hin qabdu. Kana yommuu jennu waldaan tokkummaa'e kan jedhamu yoo maal ta'edha yoo caaffata qulqullaa'aa irratti hundaa'edha. Tokkummaan haala garaa garaatiin gaggeeffamuu danda'a. Bifoota adda addaa argina amma tokkummaa uumamu. Tokkummaan macaafa qulqulluu irratti hin hundeeffamne tokkummaa Waaqayyoo jaallatu miti. Kanaaf tokkummaan waldaan kiristaanaa irratti tokkummaa'uun isheerra jiraatu caaffata qulqullaa'aadha. Jechi tokko kan keessaa faallessu jiraannaan Miti. tokkummaa sirrii miti jechuudha. Kanaaf waldaan tokkummaa'uu qabdi. Akkuma kana sodaa qabaachuu hin qabdu. Fakkeenyaaf amma Phaawulos sodaa tokko illee hin qabaanne. Macaafa qulqulluu lallabuudhaaf, mootummaa Waaqayyoo labsuudhaaf, waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhugaa bahuudhaaf, dhugaa jiru mul'isuudhaaf sodaa tokko illee hin qabaanne. Dhugaa qabaatanii hin sodaatan. Dhugaa qabaanna wanti sodaachisu tokko illee hin jiraatu. Garuu seexanni yeroo kamiyyuu tokkummaa akkasii kana hin jaallatu. Diiguu barbaada. Walirraa addaan baasuu barbaada. Sanaan booda ergama isaa gidduutti facaasa waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaaf tokkummaa waldaa kiristaanaa ishee dhugaa kan diigu humna seexanaa ta'uusaa beeknee hubannee irraa goruun nurra jiraata. Maaliif seexanni kan inni kana godhu? Fakkeenyaaf Maatewos boqonnaa 3:25 gaafa dubbisnu maatii yoo gargar cabee manni sun maal ta'a jechuudha inni dhaabatu. Kanaafuu waldaa kiristaanaa waldaa ishee dhugaa irratti waldaa ishee bara dhumaa irratti lola kaasuu yaada. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12:17 irraa maal jedhaa? Yommus bineensichi akka jawweessuun dubartii sanatti aaree sanyii ishee warra kaanitti lola kaasuu dhaqee isaanis warra abboommii Waaqayyoo eeganii isa Yesuus dhugaa bahettis jabaatanidha jedha. Amma gaa seexanni lola kaasa inni irra. Tokkummaa waldaa kiristaanaa ishee dhugaa hin barbaadu. Bara dhumaa irratti egaa mul'anni Yohaannis ergaa bara dhumaati. Bara dhumaa irratti waldaa ishee kam akka inni lolu nutti himaa jechuudha. Waldaan sun ishee kamidhaa? Bineensichi kan inni lola itti kaasu, kan inni itti aare, tokkummaa ishee, ergaa ishee kan inni itti aare, ishee warra abboommii Waaqayyoo eegan fi isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhugaa bahettis immoo jabaatanidha. Dhugaa bahiinsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti warra jabaatan abboommii Waaqayyoo warra eegan. Qabxiin kun lamaan waldaa tokko waldaa dhugaa ishee jechisiisa. Kanaafuu waldaa kanarratti lola kaasa waan ta'eedhaaf bara dhumaatti immoo waldaan ishee dhumaa kun nagaa fi waliigalteedhaan dhaabbattee jabaattee lola hamaaf gaarii sana keessatti hirmaachuun akka ishee irra jiraatu nutti dubbataa jechuudha. Nagaa fi waliigaltee qabaachuuf egaa macaafni qulqulluun akka nu gargaaru kadhannaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 17-19 irratti nutti ibsamee jira. Mee obboleessi keenya Malkaamuun isa kana nuuf haa dubbisu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 17 lakkoofsa 17 irraa. Akkas jedha. Dubbiin kee dhugaadha. Dhugichaan isaan qulleessi. 19 irraa. Isaan immoo dhugaatti kan qulqullaa'an akka ta'anii fi ani isaaniif jedhee of nan qulqulleessa. Waaqayyoof galannaa ta'u. Dubbiin Waaqayyoo dhugaadha. Dhugichi immoo isaan qulqulleessa. Kanaaf macaafni qulqulluun egaa maalidhaa? Baay'ee akka inni nu gargaarudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni nutti dubbate jechuudha dubbiin Waaqayyoo. Kanaaf ergaa addaa waldaa bara dhumaa kanatti kenname raawwachuudhaaf waliigalteen baay'ee murteessaadha. Ergaan addaa waldaa dhugaa kanatti kennameera. Waldaa dhugaatti kennameera. Ergaan addaa nutti kenname kun
Wangeela Yohaannis mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti maal jedhaa? Kana booddee ergamaan biraa tokko wangeela isa bara baraa baatee warra lafarra ta'anitti, saba hundumaatti, gosa hundumaatti, afaan dubbatamu hundumaatti, nama hundumaattis labsuudhaaf bantii waaqaa utuu balali'uu bantii waaqaa walakkaa utuu balali'uu nan argee jedha. Ergaan keenya egaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 7 kaafnee yoo dubbisne ergaa keenya. Ergaa kana kan labsu wangeela bara baraa keessatti kan argamudha jechuudha ergaan kun. Ergaan kun immoo saba tokkoof yookaan immoo qomoo tokkoof yookaan immoo nama tokkoof miti kan inni labsamu. Afaan hundumaaf, saba hundumaaf otoo addaan hin qoodiin, adii gurraacha otoo hin jedhin, qomoo kamiinuu otoo addaan hin qoodiin nama hundumaaf isa labsudha jechuudha. Ergaan keenyi kun ergaan bara dhumaa, ergaa waldaa keenyaaf kenname egaa ergaa kana jechuudha. Wangeela bara baraati jechuudha. Kanaatiif kana keessatti waldaan kiristaanaa tokkummaa qabdi. Ergaa kana labsuudhaaf. Nagaa waliif qabaachuu qabdi. Walii wajjin hojjechuu qabdi jechuudha. Tokkummaa keessa egaa sodaan hin jiru. Gaafa waldaan kiristaanaa tokkummoofte sodaan hin jiru. Sodaa tokko malee ergaa kana labsuudhaan seexana mo'uun hin danda'ama jechuudha. Gaafa tokkummaan. Akkuma Yesuus fannoo irratti humna seexanaa rukute humna kanallee argatanii waldaan kiristaanaa humna seexanaallee mo'uu akka hin dandeessu. Amantii dhugaa kanaaf yoo duune iyyuu jedha. Wanta sirrii hin hojjenne wanti jaalala waaqayyoo irraa adda nu baasuu hin jiru jedha. Amantii dhugaa kanaatiif yoo duune iyyuu hamma hojjenne yoo duune duuni eebba. Duuni eebba namni ta'e jalqaba duuni eebba. Hojjenne yoo dabarreecha. Yoo Yesuusiif hojjenne isaaf jiraannee duune carraa kana iyyuu hin argannu. Carraa kana iyyuu hin argannu. Carraa du'uyyuu. Maaliif gaafa nam tokko fakkeenyaaf macaafa qulqulluutiif akkas ta'e jedhamee macaafa qulqulluu keessatti seenaan namoota hedduu barreeffameera. Bartoonni akkaataa isaaniitti du'an agarra mitire. Isaan amma waa'een isaanii har'a lallabamaa jira ol ka'eetti jira. Akkuma kana jechaadha nus gaafa macaafa dubbii waaqayyoof jennee gara du'aa deemnu eebba guddaadha jechuudha. Kanaaf wanti adda nu baasu tokkollee akka hin jiraanne Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 36 hanga 39 tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 13 yoo dubbifanne wanti tokko wanti dubbii waaqayyoo irraati wangeela irraa adda nu baasu tokkollee hin jiru. Sodaachifamuun, hidhamuun, duuni waan barbaade yoo ta'e wanti tokkollee akka inni adda nu baasuu hin dandeenyedha. Kanaaf seexanni dhugaa macaafa qulqulluu dhaabuu hin danda'u. Kanaafuu jabaannee hojjennu haa tokkummoofnu yoo tokkummoofne yoo nagaa keenya eegganne samii fi dacheen kun walitti firoomu jechuudha. Hariiroon isaanii hin cimaa jechuudha. Maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Ameen fayyaa ta'e. Egaa daawwattoota keenya guyyaa har'aa baay'ee akkasiin eebbifamtan waa'ee dhimma du'aaf jireenya irrattis hafuura qulqulluu waan dhugaa akkasiin barsiise abdii guddaa qabna isiniin jecha tokkummaan waliigalteen akkuma hafuura qulqulluu waldaa kiristaana barbaachisu akkuma hafuura qulqulluun kiristaana tokko barbaachisu waliigalteen tokkummaanis waldaa akka barbaachisuu fi akkasumas gaggeessitoonni waldaa dhimma dhugaa fi hafuura qulqulluu irratti wanta amaname irratti tokkummaa irratti akka hojjetan miseensonnis tokkummaa akka qabaatan kanaan immoo nuti warra dhufaatii kiristoosii fi isa misirroo sana eegan ta'uu keenya ittiin adda baafannaa jechuudha. Waaqayyo immoo hunduma keenya gargaaru isiniin jecha akkuma jalqaba kaase dhimma kana irratti gaaffiin yoo jiraate lakkoofsa bilbilaa foddaa televezyiinii jala naannoo irratti yaada keessan kaasuu dandeessu isiniin jecha sagantaa keenya guyyaa har'aa asuma irratti goolabuuf jirra. Aga torbaa walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Hafuurri qulqulluun immoo kana nu keessatti ija akka godhuuf kadhata gabaabaa karaa obboleessa keenya barsiisaa Masarat kadhata gabaabaa godhannee xumurra. Gooftaa waaqaaf lafaa hundumaa kan dandeessu hundumaas kan uumte galanniif hoqubaan teessoo kee samaa irratti si haa qabu. Ameen. Waaqa keenyaa gargaarsa kee waan nu baay'iste maqaan kee ulfaatu. Ameen. Dubbii sagalee keessa dhugaa akkaataa kanaatti waan nutti dubbatteef maqaan kee galateeffamu. Ameen. Nus akka kiristaana tokkootti jiruuf jireenya keenya hundumaatiin yaa Waaqayyo gooftaa siin lallabuu siin mul'isuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Ameen. Wanti daangaan tokkollee nu jala dhaabbatee nu danquu akka hin dandeenye humni hafuura kee qulqulluu hunduma keenyaaf haa baay'atu. Ameen. Waaqa keenyaa kan dhageenye kana hundumaan hojiitti jijjiirree
abbaa mootummaa kee isa dhufuuf jireenya bara baraaf qophaa'u akka dandeenyuuf nu gargaara. Hafaa bara jireenya keenya hundumaa irratti ulfaadhu. Kan hundumaa akka fedhaaf jaalala keetti nuuf raawwadhu abbaa. Ameen.